Rakkoon qilleensaa uumame Afrikaa jalqabarratti akkasumas haala hamaan rukute ka jedhan Kevin Mugeenya dhaabbata tola ooltummaa sadarkaa addunyaa Mercy Corps jedhamu keessatti gorsaa olaanaa dandamachiisuu fi wabii nyaataa Afrikaati. Ardii biyyoota 54 qabdu Afrikaan rakkoo nyaataa addunyaa irratti balaa hamaa ta'e kan itti fide yoo ta'u arjoomtonni hatattamaan hin birmataniif taanaan hammaachuuf ka jiru ta'u dhaabbata oduu Associated Pressiif ibsanii jiru. Ardii gogiinsa addunyaa harka 3 keessaa tokko mudate keessatti lafti qonnaa parsantii yookaan harka tokko gadi jal'isiif ka qophaa'e yoo ta'u qonnaan bultoonni Afrikaa rooba yeroo isaa hin eegganne ho'a aduu dabalaa dhufee fi gogiinsaaf saaxilamuu isaanii jaarmaan maallaqa addunyaa yookaan IMF hubachiisee jira. Haala qilleensaa hamaan gaanfa Afrikaa keessatti dabalaa dhufee lubbuu namaa irratti dhiibbaa hamaa geessise. Caama hamaan waggooti kurna darban keessatti yeroo roobaa 5 dhabsiise kun Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itiyoophiyaa keessatti namoota gara miliyoona 40 ta'an miidhuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Naayijeeriyaa keessatti lolaa hamaa waggooti kurna keessatti mudateen lubbuun nama miliyoona 1.3 ol manaaf jireenya irraa buqqa'ee midhaan daranuu naannoo tokkotti sababaa walitti bu'iinsaan yeroo dheeraaf karaatti hafee ture barbadeesse. Kanas hordofuudhaan lafti qonnaa eekarri miliyoona 1 bishaaniin nyaatamuusaa dhaabbati Mercy Corps beeksiseera. Deeggarsi namoomaa Afrikaaf kennamu hir'atee waraanni Ukraine keessatti uumamu arjoomtoota ijoo yaada isaanii akka hawwate dhaabileen gargaarsaanii dubbatu. Arjoomtonni keessumaa Ukrainiif deebii kennaniiru. Yeroodhaan akkasumas arjummaadhaan gargaaran jechuudhaan dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR baatii fulbaana keessa gabaaseera. Hojiilee akkaan barbaachisoo dhaabbati kun gaggeessu keessaa 12 kanneen maallaqa argachuuf rakkatan keessaa walakkaan Afrikaa keessa akka jiran gabaasichi mul'iseera. Sababaa waraana Ukraine keessaa gatii nyaataa dabaluu isaatiin Afrikaan uffee Saharaa gadi haala hamaadhaan kan miidhame yoo ta'u bara 2018 hanga 2020 gidduutti qamadii dhibba keessaa harka 45 Raashaa fi Ukraine irraa galfachuu qabdu miidhee jedha tokkummaan mootummootaa. Gama siyaasaatiin filannoon nagaadhaan Angoolaa, Keeniyaa, Lesotho fi Senegaal keessatti gaggeeffame Afrikaaf haala ifaa uumeera. Garuu waldhabdeen hidhannoo guutuu ardii Afrikaa keessatti guddaa ta'e mul'achaa ture. Fincilli lolte seentonni jihaad Soomaaliyaa, Naayijeeriyaa, Moozaambiik, Burkina Faasoo fi Maalii keessatti rakkoo uumeera. Jeequmsi finxaaliyyii kun biyyoota kana caalaatti keessattuu kutaa Saahel kan Afrikaa dhihaa keessatti babal'achuun sodaachisee ture. Kongoon gama bahaa milishoota hidhatan hedduun kan rakkate yoo ta'u keessattuu garee M23 jedhamuun jeeqamsi mudateera. Nageenya dhabuun hammaataa dhufee akkasumas finciltoonni garee M23 naannoo tokko fudhachuuf yeroo tarkaanfatan magaalaa guddittii biyyattii dabalatee hagayya keessa Kongoo fi ollaanshee Ruwaandaan tokkoon isaanii gareewwan hidhatan naannoo albuudaan badhaadhe kana keessatti argaman deeggaruudhaan walimachuudhaan gara waraanaatti akka seenan wal doorsisan. Itoophiyaa keessatti humnooti mootummaa waliin michuu kan ta'an waraanni Eertiraa kanneen waraana waggootii 2 humnoota Tigraay gidduutti gaggeeffame keessatti miidhaa hamaa tokkoon himataman Eertiraan achuma akka turan itti fufuun isaanii waliigaltee nagaa baatii Sadaasa keessa tolfame irratti sodaachisaa akka ta'e haalli lubbuu namaa galaafatames isa kan Ukraine keessaa akka caalu ibsameera. Fonqolcha mootummaa Burkina Faasoo lamaan inni jalqabaa baatii amajjii keessa inni biraan immoo baatii adoolessa keessa hirmaannaa Raashaa biyya Afrikaa dhiyaa kana keessatti qabdu qorannoo jala galche. Fonqolcha mootummaa lammaffaa erga raawwatee sa'aatii muraasa keessatti itti gaafatamaan garee bitamee waraanu kan Raashaa Wagner jedhamu kanneen jalqaba hoogganaa abbaa irree Saharaa baga gammaddan jedhan keessaa tokko. Mormitoonni alaabaa Raashaa mirmirsaa turan Embassy Faransaay fi Instituutii Faransaay magaalaa guddoo biyyattii Ogaaduguu keessatti argamu haleelan. Hedduun isaanii loltoonni Wagner jeequmsa jihaad Burkina Faasoo keessaa dhaabuuf
michoota warra dhihaa kan akka Faransaay caalaa meeshaa gaarii qabu jedhanii amanu. Loltoonni Waagner duraanuu yoo xiqqaate biyyoota Afrikaa walakkaa 10 caalan keessatti Raashaadhaaf bakka ejjennaa hundeessan. Isaan keessaa Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaanii fi Maalii fincila Burkina Faso keessatti raawwatameen wal fakkaata. Kunis namoota kumaantamaan lakkaa'aman ajjeesee gara miliyoona 2 kanneen ta'an immoo manaaf qe'ee irraa buqqise waliin wal'aansoo qabaa jiru. Garee Waagner Maalii keessatti dhiittaa mirga namoomaa raawwachuusaan himatamaa ture. Tasgabbii dhabuun finciltoota finxaaleeyyii Islaamummaa Saahel keessatti uumame gadi fageenyaan dhufuun guutummaa Burkina Faso, Maalii, Niger keessatti buqqa'insa uummataa guddaa fideera jedha sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa. Fincillii fi fonqolchi mootummaa kun Afrikaa dhiyaa keessatti deemokiraasiin duubatti akka deebi'u gochaa jira sodaa jedhus cimsuusa xiinxaltoonni dubbatu.